jalqabarratti hangafoota oduu maqaa saba guddaa dhahachuun viidiyoo safuu hawaasaa cabsee maxxansaa kan jiru dargaggoon miiliyoon dirribaa hatattamaan seeraaf dhiyaatee gaafatamuu qaba jedhame. Magaalaa walakkatti uffata dubartii keessumaanuu gara jalaatti uffatamu godhatee viidiyoo kan waraabe miiliyoon dirribaa immoo uffata dubartii kan uffadheef qaala'insa jireenyaatiif uffadhee jechuun deebii laate. Viidiyoon gaggabaabaa miiliyoon toora sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti maxxanse dheekkamsa kaase. Dhaggeeffadhu warri miidiyaa irra miiliyoon dirribaa paantii dubartii uffate jettee hiyyaa hooltu. Akkuma ati qaala'insa jireenyaatiif jecha xibsii kitifoo qurxii osoo garaan kee nyaachuu beeku shiroo nyaattu. Anis qaala'insa jireenyaatiif jechaan paantii dubartii uffadhe utuu paantiin dhiiraa jiru jechuudha. Maaltu si hiyyisiisa ree? Ati hiyyitee, ati fooricceef, ati shallalteef, ati qarartoo gooteef, ati hiyyiteef, ati bobbokoksiteef of dhidhii. Ji'oota darban muraasa keessa gatiin warqee addunyaa kan kana dura barame irraa baay'ee dabalaa dhufe. Gaafii dhiyeessaniif mootummaan deebii yoo hin kennine tarkaanfii hojii dhaabuu fudhachuu akka danda'an ogeeyyiin fayyaa akeekkachiisan. Ministeeronni raayyaa ittisaa biyyoota Awurooppaa dhukaasaa dhaabuudhaan gama Raashiyaatiin mallattoo homaatu hin agarree jedhan. Afrikaa kibbaatti paasteriin lammii Ameerikaa tokko osoo waldaa keessatti barsiisaa jiranuu hidhattootaan butamuun fudhataman. Ashama harkaa fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetwoorkii fi akkasumallee toora pilaatfoormii garaagaraa kan akka TikTok, Facebook fi Telegiraamaan hordofaa jirtan nageenyi waaqaa bakka jirtanitti sinaa qaqqabu jecha bal'ina oduu guyyaa har'aatiif qabannetti ceenam. Maqaa saba guddaa dhahachuun viidiyoo safuu hawaasaa cabsee maxxansaa kan jiru dargaggoo miiliyoon dirribaa hatattamaan seeraaf dhiyaatee gaafatamuu qaba jedhame. Magaalaa walakkatti uffata dubartii keessumaanuu gama jalaatti uffatamu godhatee viidiyoo kan waraabe miiliyoon dirribaa immoo uffata dubartii kan uffadheef qaala'insa jireenyaatiif uffadhee jechuun deebii laate. Viidiyoon gaggabaabaan miiliyoon toora sooshaal miidiyaa hawaasaa irratti maxxanse dheekkamsa kaase. Dargaggeessi karaa toora miidiyaa hawaasaan hordoftoota 600,000 qabu ijoo dubbii ta'eera. Yeroo dhiyoo asii beekamtii argachuun waan horiin hin raawwanne raawwatuun kan beekaman dargaggoonni Oromoo gariin gocha ofii irraa of qusachuu qaban jedhan yaada kennitoonni miidiyaa hawaasaa fayyadaman. Leessaa ganamaa viidiyoon miiliyoon dirribaa gadi dhiisee toora miidiyaa hawaasaa irratti dheekkamsa cimaa kaase. Dargaggoon afaan Oromootiin dubbatu kun irra deddeebiin viidiyoowwan fofokkisoo sabicha maqaa balleessan Oromoo akka waan waraabessaatti fakkeessan gadi dhiisuun aadaa godhachaa dhufeera. Amma dura yeroo miidiyaa hawaasaa TikTokii jedhamutti dhufu akka nama xiinsammuun miidhameetti uffata hunda ofirratti cicciraa kan ture miiliyoon dirribaa booda irra immoo Ardii Miidiyaa Neetwoorkii viidiyoo san argachuu baatus waan gara isaatii bahee nyaata jechuun hedduun namoota arrabsaa jiran. Har'a garuu faallaa kanaa dhuma irratti magaalaa walakkaa dhaabbachuun uffata baafachuun mul'ata. Uffanni inni baafachuun uffata dubartii keessaanuu gara gadiitti uffatamu ta'uu viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti qoodameera. Miiliyoon dirribaa viidiyoo qofaa osoo hin taane uffata dubartii kan gara jalaatti uffatamu osoo dhaabbatu mul'isuu sooshaal miidiyaa gubbatti guddoo qoodameera. Gocha isaa kan safuu cabsee kana namoonni hedduun gara toora feesbuukaa irratti mormaa jiru. Oduu itti aanutti yoo ceenu ji'oota darban muraasa keessa gatiin warqee addunyaa kan kana dura barame irraa baay'ee dabalaa dhufe.
Kunis sababii tasgabbii dhabiinsa gabaa addunyaatiin wal qabatee daldaltoonni gabaa keessatti falmataa amansiisaa barbaadaa waan jiraniif. Sibiilli gatii jabaa qabu kun akka aadaa isaattis yeroo rakkoo akka mallaqaa yookiin akka qabeenya amanamaa qabatamaa ta'etti ilaalama. Garuu dhuguma warqiin hanguma yaadamu amansiisaadha. Qaraxni pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota irra ka'an gabaa addunyaa irratti jijjiirama olaanaa jedhamee fideera. Akkasumas jijjiiramni imaammata daldalaa waggootaaf argamee hin beekamne mul'ataa jira. Fakkeenyaaf gatiin warqee torbaan darbee haala ta'ee hin beekamneen doolaara 3,167 ol galmeessuun sadarkaa onaa irra gaheera. Gatiin warqee bara kanaa wal jalaan dabaluudhaan riikardii cabseera. Kunis yaaddoo waraanaa qaxaraa fi daldalaatiin kan ka'e tasgabbii dhabuun yeroo baay'ee gatiin warqee akka dabalu taasisa. Yeroo gabaan faayinaansii gadi bu'u namoonni aartiidhaan warqee kuufachuu waan barbaadaniif gatiin warqee ni dabala. Oduu birootiin gaafii dhiyeessaniif mootummaan deebii yoo hin kennine tarkaanfii hojii dhaabuu fudhachuu akka danda'an ogeeyyiin fayyaa Itiyoophiyaa beeksisan. Ogeeyyiin fayyaa Itiyoophiyaa keessaa gaafilee mindaa fi faayidaa nuuf deebi'uu qabu jedhan ilaalchisee duula miidiyaa hawaasaa taasisaa jiru. Gaafiin mindaa fi faayidaa ogeeyyii fayyaa kun kan bubbulee ta'us tibbana ammoo dhimmoota miidiyaalee hawaasaa irratti babal'inaan qoodaman keessaa tokko ta'eera. Hakimoonni xiqqaachuu mindaa irraa kan ka'e hojii isaanii dhiisuuf geeddaruu himanii fi kanneen jiruu sadarkaa gadi aanaa jiraachuu himatan muudannoo isaanii qoodaniiru. Haakimni waliigalaa duula tibbanaa ilaalchisee BBC'f yaada isaa kennee fi maqaan isaa akka hin eeramne gaafate gaafiin keenya inni ijoon jiraachuu hin dandeenye kan jedham. Namni tokko tajaajila laachuuf dursa inni jiraachuu qaba. Gaafiin keenyas wanti jiraachuu nu dandeessisu nuuf yaa kennamu kan jedhudha jechuun himam. Haakimni waliigalaa duula tibbanaa ilaalchisee BBC'f yaada isaa kenne kun naannoo kibba Itiyoophiyaa hospitaala mootummaa tokko keessa qacaramee hojjechuu erga eegalee waggoota 2 lakkoofsisuu himam. Mindaan ogeeyyiin fayyaa Itiyoophiyaa keessa jiran argatan akka addunyaattis ta'ee biyyoota ollaa baay'ee waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu gadi aanaa ta'uu hima ogeessi kun. Michoonni Yuukireenii gargaarsa waraanaa haaraa yuuroo miliyoona 21 Kiyeviif kennuuf waadaa galan. Ministeeronni ittisaa Awurooppaa ittisa qilleensaa misaa'ilaa fi meeshaalee biroof waadaa galaniiru. Michoonni Yuukireen Awurooppaa waraana kanaaf bara murteessaa jechuun ibsanitti Kiyeviif deeggarsa waraanaa haaraa yuuroo biliyoona 21 yookaan doolaara miliyoona 24 yookaan paawundii biliyoona 18 kennuuf waadaa galan. Kana keessaa walakkaan ol kan gargaarsi yuuroo miliyoona 11 waggoota 4 keessatti kennamu Jaarmaan irraa argama. Ministeerri ittisaa Biriteen Joon Hiileen waadaan kunis Mooskoodhaaf ergaa cimaa akka dabarsan dubbataniiru. Labsiin kun kan ba'e miseensonni garee quunnamtii ittisaa Yuukireen waajjira muummee neetoo Biraaselsitti wal ga'uun yeroo Awurooppaan qaawwaa aantummaa US Doonaald Tiraamp jijjiirameen hafee guutuuf yaaltutti ittisa qilleensaa misaa'ilaaf meeshaalee biroo waadaa galanittidha. Ministeeronni ittisaa Awurooppaa Tiraampii dhukaasa dhaabuuf waadaa galanillee waraanni kun akka xumuramu mallattoo tokkollee akka hin argine himaniiru. Deeggarsi jimaata darbee ifoome kun akkasumas paakejiin yuuroo miliyoona 450 UK fi Noorwee irraa sirna raadaaraa albuuda farda taankii suphaa konkolaataa fi diroonii 100,000 lakkaa'aman Yuukireeniif mallaqaan gargaaruuf kan oolu hammata. Mallaqni kun qaama waadaa Biriteen jalqaba bara kanaa paawundii biliyoona 4.5 galtee keessaa tokkodha. Ittisni qilleensaa Biraasilsitti dursa kennameefii ture.
Eelay akka jedhanitti humnoonni Raashiyaa ji'oota sadan jalqabaa bara kanaa keessatti boombii galadii 10,000 Yuukireen irratti darbachuu isaanii akkasumas guyyoota diroonii haleellaa karaa tokkoon 100 dhukaasuun isaanii ni yaadatama. Oduu xumuraaf qabanneen paastariin Ameerikaa osoo waldaa keessatti barsiisaa jiranuu hidhattootaan butaman. Paastariin Ameerikaa Afrikaa Kibbaatti waldaa amantootaa tokko keessatti osoo lallabaa jiranuu garee meeshaa hidhatan waldaa isaanii keessa seenuun butanii fudhachuu aangawoonni naannichaa ibsan. Paastariin Jooshii Suleeyvaan jedhaman bulchiinsa baha Keebii keessatti kan argamtu magaalaa Gabiraa irraa guyyaa kamisaa Bataskaana Fellowship Baptist Church in Mazarwiil osoo barsiisaa jiranuu ture kan ukkaamsamanii fudhataman. Dubbii himaan poolisii Kaapteen Ander Beeti BBC'tti akka himanitti namoota hidhatan 4 fi dhiirota fuula isaanii dhoksan ta'uudhaan paastericha ukkaamsanii fudhatan jedhan. Hidhattoonni kunneen osoo Bataskaanicharraa hin baqatin dura bilbilaawwan 2 hataniiru. Isaan boodas paasterii umuriin isaa waggaa 45 kana konkolaataa Toyota keessa buufachuun baqatanii jedhameera. Boodarraa poolisiin konkolaatichaa argatulleen paastericha garuu eessa akka geessan baruu hin dandeenye. Dubbii himaan waajjira dhimma alaa Ameerikaa paasterii lammii Ameerikaa kun Afrikaa Kibbaatti hidhattootaan ukkaamfamuun fudhatamuu barruu BBC'tti himaniiru. Waajjirri dhimma alaa Ameerikaa kun itti dabaluudhaan nageenyummaa lammiilee Ameerikaa dhimma dursa kenninuufidha jedhan. Dubbii himaan poolisii biyyattii akka jedhanitti dhimmichi humna poolisii addaa Afrikaa Kibbaatti darbeera. Gareen kutaa poolisii addaa Afrikaa Kibbaa Hawaaksii jedhamuun beekamu gareewwan yakka balaafamoo fi kan mala maltummaa olaanaa qoratudha. Dubbii himaa garee Hawaaksii kanaa Koloneel Aveelee Saambaa poolisiin nama kana argachuudhaaf filmaataawwan hunda ilaalaa jira jedhan. Dubbii himaan mataa paasterichaa Jaarmii Hoola akka jedhanitti paasterichi haadha warraa fi ijoollee isaanii waliin bataskaanaa hidhattoonni ukkaamsanii fudhatanis maqaa isaa beekuu turan jedhaniiru. Haati paasterichaa Tooniyoo Moortoon Inkaar taatee kanaan baay'ee onnee isaanii cabu toora feesbuukii isaanii irratti barreessaniiru. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota toora YouTube chaanaalii Ardii Miidiyaa Neetworkii fi gama pilaatfoormii Taaktookaa, Telegiraamaa fi Feesbuukaan hordoftanii oduun keenya karraaf qopheeffannee karma hanga oduu biraa qabaadhee dhiyaadhutti nagaatti.